Urazi Entertainment. Ya dawe ko garane eji ko boyani. Maqaan koo artist Amin Hussein jedhama. Mootummaan Itoophiyaa tajaajila intarneetii fi bilbilaa uummata keenya Wallaggaatiif Gujiitiif gallakkisee uummanni keenya information gahaa argatee dhukkuba hamaa koronaa kanarraaf akka lubbuu isaanii baraaraniif kabajaan isin gaafadha. Galatooma. ስሜ አርቲስት አሚን ሁሴን እባላለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት ከወለጋና ከጉጂ ህዝብ ላይ ያቋረጠውን ለቆላቸው ህዝባችንን ከዚህ ካስከፊ ከቅጣፊ ከኮሮና በሽታ ነፍሳቸውን እንድንታደግ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። Maqaan kiyya Ahmad Amin jedhama. Kan dubbachuu barbaadu mootummaan Itoophiyaadha godinaalee Oromiyaa Wallaggaa fi Gujii keessatti tajaajila intarneetii fi bilbilaa waan cufeef uummata keenyaaf sagalee haa taanu. Maqaan kiyya Kamaal Hussein jedhama. Mootummaan Itoophiyaa tajaajila silkii fi intarneetaa uummata Oromoo kan kibbaatiif kan lixaatiif akka gadhiisu nan gaafadha. My name is Kamal Hussein. I would like to ask Ethiopian government to unblock internet and phone service to South and West Oromia. Maqaan koo Ganna Kaamil Bilaal jedhama. Intarneetii fi tajaajilli bilbilaa Wallaggaa fi Gujii haa banamu. Unblock phone and internet service በወለጋና ጉጂ ኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት ይከፈት። ኡመኒ ወለጋ ፊ ጉጂ ሄዱ sababa corona virusitiin midham guddaa irra gahuu dandamatu waan hin dandeenyeef jecha dafee silkii fi intarneetiin banamuu fi qaban isiniin jedha. Galatoomaa hedduu irratti dalagamuu qaba. Ashamaa harka fuune ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jirtan akkam nagaa jirtu. Intarneetii fi bilbilli yeroo ammaan tana Wallaggaa fi Gujii irratti kutame daqiiqaa tokko keessatti yookiin ammaan tanatti nuuf haa banamu. Ilmaan Oromoo kun sababa Oromummaa isaanii qofaaf yeroo ammaan tana addatti bahanii intarneetii fi bilbila irraa kutanii ummata Oromoo jumlaadhaan ajjeesaa jiranii jechuudha. Kanaafiyyuu bakka takka ummata Oromootiif sagalee haa taanu. Ummata Oromoo Wallaggaa fi Gujiitiif irraa bilbilli yookiin uggurri intarneetii haa kaafamu. Ni falman haga lubbuudhaan jiru obboleewwan keenya ka jumlaadhaan ajjeesaa jiraniyyuu hin gahe yeroo ammaan tanaa intarneetiidhaa fi bilbilli ummata Oromoo Wallaggaa fi Gujiitiif haa banamu. Bilbilaa fi intarneetiin ummata Oromoo Wallaggaa fi Gujiitiif haa banamu. Intarneetii fi bilbilli ummata Oromoo Gujiitiif fi Wallaggaa haa banamu. Tokkummaan falmanna ni injifanna haqa qabna ni